kanuma jin jaaladha dubbii walii galee madii karaa biraa uummanni gartee taa'ee afaan oromoon dandeessaa afaan oromoon nan danda'a walii galuu dandeenya. Ishi fixanneeyye amma ta'u wangeelni si bira jira miti wangeela gartee naa bane wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 10 bane hanqa 12 kan dubbise. Gaaffii eenyu akka gaafatu waliin galle gaaffii yookaan gaaffii si gaafachuu dhufe ta'a yookaan immoo gaaffii keessi deebisuu dhufe ta'a maaliif akkan seene na gaafattammoo. Sin gaafadha waan akka seenteef mana keenya jirraa miti dhuftee waan ni jetta si gaafadha in deebista wangeela keetira dubba manni kun mana gartee amantii lachuuti amma sa'an fixin yoon finne carraa nama biraa dabarse hojii naasa itti Hallelujah. In the name of the our God Almighty who never has been died and raised this. Hallelujah. Yes, hallelujah. Amma beekumsa kee ibsuu miti ka amma sinata. Abo beekumsa ni sina afaan Ingiliffaan haasa'u jira Ingiliffaan beeytati. Okay ayye. Mee natta ta'emma. Gurra qabdu si khanne si me randa deebu na afaan hin deebi jette sitti me si finnimu. Dhiisuu barbaadda taanaan dhiisabbo. Siif inni mutaraame kan sitti hime. Dhiisuu dandeessa ka maal akka abda qabu. Yoo waliin na ta'e waan gaafachuu barbaadde kana gurra kana naa kan nutti hin jirtu gurra kee cofadhu taraame kan Yohaannis meeqatiin jedhee irra meeqatii dedee gurraan dhaggeeffatu hin jirtu jarjaraan waraabessaa gaafa qabee jira nama dhaggeeffatu irra sii deebi'a Yohaannis wangeela kamiin siin jedhe Yohaannis 19 meeqaan siin jedhama 19 Yohaannis 19 10 irraa hanga 10 takka Meshi eeyye jedhi ishiin jedhini maal si gashi waa'ee Oromoo afaan Oromoo haasoo hin jenne kolkolo dubbatiin Amaariffaa fi Ingiliffaa amantii keessan nama arrabsaa jedhamoo maal la arraba miti arraba ishi naan hin jedhin ka ani yooni waan nyaati miti amantii nama arrabsu nama barsiiftu moo hin arrabsine amantiin ta'e kijibdu dho hin jenne na keessa dafi dubbis ati lamma Yohaannis hin banne jechuun arrabaa miti haasawa afaanii qoda naannooti malee kolkoloon arrabaa miti alaaki arrabuma maali maal jechuun tilaa keessan irra qabiini mee jedhi dubbisi lamma Yohaannis hin banne gurbaan jiran nu rakkee saanu jala fixe maqaa gooftaa yoo barbaadde video dhaan si baase yoo barbaadde maal bareeda baasi abdii guddisi men video mataatu yoo dalageu dhageeffadhu baasi video baasi beeyyatilleen video dokottee waan dubbisu jirtu anarraa maal barbaadda baasi video yee ummataaf manne argu Sing good disakoi. Expand boss. Bas ako naman si God dise. Sa deeman nuti asawati wani hojjechati manni garte. Gata ka guutu gaafuma takka qonna takka banna dhiro. Dubbi sayye. Simula cara. Qulqullu miti laati no dubbisi. Maka video baate. Maka video baate. Quraan irraa na dubbisi. Kan koo ijjiin sirriitti waan arguufan akkasitti wanne dhega. Kan keessan mutarii. Ummata daataa irratti argisiis. Waan sibira jiruuf ati argata ummata argisiisu jiru. Dukkana hurree akka gartee roobni itti qabu jiru fakkaata. Ani silkiin marraan dubbisaa jira anis maal. Eeshi dubbise yee dubbise. Sagali ranaan jenne kun. Elaa kan dhaggeeffadhu. Meeqa dubbisiin siin jedhe? Wal qabatee deema. Meeqa naa dubbisiin siin jedhe? 10 jette. Dubbise yee. 10 jette. Dubbise yee. Kanaaf iyyuu ani elaa kukkutee miti kanan si dubbise. Aboonni kunne boqonnaa ana kukkutee boqonnaatti godhee miti dubbisi gurbaan hun cinqii ani biloo. Dhaggeeffadhu ka. Deebi'ees manicha tollitee Yesuusiin ati eessaa dhufte jedhee Yesuus garuu deebii hin deebifneef.
Phiilaaxoos kana irratti anatti hin himtu gadi si dhiisuudhaaf akka ani humna qabu akkasumas si fannisuudhaaf akka ani humna qabu hin beektu moo jedheen. Yesuus garuu deebisee otoo ol siif kennamuu dhaabaate ati humna tokkollee ana irratti hin qabdu turte. Kanaafis inni dabarsee sitti na kenne cubbuu caalaa qaba ittiin jedhe. Kana irraa kan ka'es Phiilaaxoos isa gadi dhiisuudhaaf hin dhama'e. Warri Yihuudoota garuu namoota kana yoo gadi dhiise mootii warra Roomaati. Goobazii garam naa goobazii garam deemta intalo eessan naa deemta ta gurbaan kana kan itti dabalte eenyutti meeqarraa meeqanaa dubbisiin siin jee siin nan dubbisa taanaan hin dubbistu deem okay an akkasii deem hayya sare maali ol eegali jeen eessan naatiif dabdaabbii naa dubbisuu deemti bullo maqaa oromootu ciccirtee waan jechuun bilisummaa naan jedha sanu biloon afar biloo waan asirraa kan biraa kan jirtan eenyu kan biraa kan jiru waan wangeela Abuwaas sana dubbisin jedheen dastaan okay sagal raayne arragaana ate quraana ragaa bakka naa kannite si dubbisa takka itti okay ol deebiitiin si dubbisan itti fufaa si naan jara bar biloo namni dubbatan boqonnaa kana dubbistanii jirtanii maal ta'eere jirtu nagaan siif haa ta'u dura ameen hunda keessaaf haa ta'u akkam nagaadha maatiin nagaa galata rabbi fayyaa bitis fayyaallee ajaa'ibaa kunoo nu baga fayyaa taatee bo bakka hojii jirta moo mana jirta ani mana jira wangeelli bira ni jira das jira yoo nu dubbise hin jira ayyee wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa ani sagalumaan raa eegale sagali ranga hodha takka dubbisi dura kanarra waan ni jedhu Yesuus Kiristoos aaboon wartee gooftummaan lafaa fi waaqarra kan namtanii qabu moo qabu aaboo eenyu Yesuus Kiristoos aangoo qaba aangoo ni qabaami aangoo lafaa fi waaqarra ni qabaami eeyye aangoo waan hundarra qaba moo waan muraasa waan hundumaa irratti aaboon waan hundumaa irratti naaf kennameera jedheera anaa fi ati irratti ni qaba aaboo hin qaba'e hayyee goobas dubbisi boqonnaa san thank you akkana jaaladhaa bar eshi Yohaannis 19 lakkoofsa 10 sii dubbisa akkuma ati barbaaddetti laa dubbisi sagali irraa ilaan qaqora takkaa dubbisuma eshi deebi'as manichatti ol ta'e Yesuusiin ati eessaa dhufte jedhe Yesuus garuu deebii hin deebifneef Yesuus garuu deebii hin deebifneef Phiilaaxoos kana irratti anatti hin himtu gassi dhiisuudhaaf akka ani humna qabu akkasumas si fannisuudhaaf akka ani humna qabu hin beektu moo jedheen Yesuus garuu deebisee utuu olii siif kennamuudhaa baatee ati humna tokkollee ana irratti hin qabdu turte. Eeywa. Kanaafis inni dabarsee sitti na kenne cubbuu caalaa qabaatti jedhe. Goobas. Eenyu kun akkana jechuu jiru? Gooftaa Yesuus. Laala. Eenyutu gartee Phiilaaxoos eenyu naasaa'u jira? Si hidhuu fi si gallakkisuu fi si fannisuu naan danda'e kan jechuu jiruun kun. Phiilaaxoos tu gooftaa Yesuusiin akkas jedhichaara. Qoy nin banadhaa qoy. Rasakan oke rasa oke Phiilaaxoos itu
gartee Phiilaaxoos kana irratti anatti hin himtu jechuun siiduu fi ajjeesuu irratti Yesuus ni qabdamoo hin qabdu jedheen gartee aaboo humna irratti. Eenyutu Yesuus tumo? Yesuus yaa. Aangoon irratti qabda jedhee miti? Ni qabamoo hin qabu Yesuus irratti aangoo. Hin qaba sa'aatii sana hin qaba yeroo sanatti hin qaba ture. No Yesuus yeroo mafeete haa taatu sekendi takkaaf illee taatu irratti ni qabamoo hin qabu Phiilaaxoos Yesuus irratti. Hin qaba maaliif asirratti maaliif si ibsa beektaa? Deebiste kaamaa lolee. Hin qaba akkamitti qaban jettoon? Akkamitti qaba? Akkamitti qaba sinoo waaqa jettanitti amantu naan hin jettu? Ana akkasiin hin jenne boqonnaa kallattii waan kallattii. Otoo akkas jette ilaala. Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu waaqaa fi lafarratti aaboon humni hundi kan namtee jirtiif moo kan namneef? Kennameefira. Namarratti ni qabu moo hin qabu? Hunduma irratti qaba. Phiilaaxoos irratti ni qaba Yesuus. Hin qaba hin qabu dhaggeeffadhu akka jedhu Yesuus deebisee jedha. Otoo Yesuus garuu deebisee jedha qonna takka irratti Yesuus garuu deebisee isaaf yeroo si hidhuu fi si ajjeesuu fi si gallakkisu Phiilaaxoos Yesuus hidhuu fi gallakkisuu ni danda'amuu hin danda'u. Hin danda'a. Goobas kana nama aaboo sirra qabu si hidhuu dandeemoo nama sirratti hin qabne. Isa kana nama aangoo sirratti qabu si hidhuu danda'a. Goobas Phiilaaxoos aangoo Yesuus irra ni qabu moo hin qabu? Hin qaba namummaa Yesuus irratti aangoo qaba. Oldan waan fedhe Yesuus lafarrattis hin kennamteef Yesuusiif. Yesuus deebisee gurbaa kanaaf akka jedhan dhagaye. Utuu olii sii kennamuudha baatee ati humna tokko illee ana irratti hin qabdu. Eenyu kenneef humna kana Yesuus irratti akka aboo qabaatuuf? Olii kennameef. Olii eenyu kenneef olii? Waaqayyootu kenneef. Yesuusiif eenyu kenneef olii? Waaqayyuma Yesuus illee ofiisaatii waaqa. Okay, Yesuusumaatu waaqayyuma keetu namticha kana kanneen namticha kana waaqayyoo keetti irratti aboo qaba jechuun miti? Asirratti ibsa bal'aa si kennuu nan barbaada garuu yoo ati fudhattee fi jedhee takkeetta irraan si dhumaatu boqonnaa yoo kana faalleessite. Amma yoo aniif ati kanatti walii galee deemnu gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaatti kan inni dhufee fi nagaama kan inni dhufee fi dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos ilmaan namootaa fayyisuufidha. Miyuutii irra jirtu ustaaz, miyuutii irra jirtu. Miyuutii irra jirtu ustaaz. Fayyina irraa isaa uttiin jiru waa'ee fayyina aboo ilma namaa irratti qabaachuu Yesuus qofa nagarti kunoo qaama isa irratti aboo qabu. Yesuus uumama hunda irratti aboo qabatanii Phiilaaxoos irratti akka inni aboo qabu dandeettii humna qabu na argisiisu qofa. Amma lamaan keenya dhugaa ati dhugaa barbaacha amma ati dhugaa barbaadda miti akka keetti. Dhugaan barbaada. Dhugaa barbaaduu jirta. Ani immoo dhugaan naa galeera dheentanii dhugaa sana qabadhee jira dhugaadha sinni naa gale sun. Kanaaf ani maaliin siin jedha beektaa? Ayyaan nan jedha. Gooftaa Yesuus kun feezii lamaan mul'ata yeroo lafarra jiru. Inni tokkoffaan ilma namummaatiin mul'ata. Yeroo haasa'u akka namaatti yeroo haasa'u hin qabaata. Namummaa isaatiin aboo qabu hin qabu Yesuus Kiristoos aboo qabu hin qabu kan waaqayyoon abbaan kenneef. Paartiin namummaa isaa aangoo hin qabu. Waan siin jedhe dhaggeeffadhu waaqayyoon Yesuusiif aboo waaqaa fi lafarra kenneef moo hin kennine? Kenneefira. Kan namarratti qabu moo hin qabu? Hunduma irratti uumama hunda irratti ni qaba. Uumama hunda Phiilaaxoos uumamaa miti. Phiilaaxoos yeroo sana moo Yesuus Kiristoos du'uu dirqama turedha. Yeruma sana hin baane yeroo sana Yesuus aboo ni qabu moo hin qabu? Hin qaba aboo qaba. Phiilaaxoos asirratti maal ture beektaa? Dhaggeeffadhu aboo qabaachuu isaa yoo akkatti sii galu. Phiilaaxoositu aangoo irra gaafa Yesuus Kiristoos qabamu kana mee Yesuus Kiristoos gaafa qabame fannifamuudha. Haa fannifamu. Qoy. Yesuus Kiristoos kuni lafarra hanqa jiraatetti aboo qabu moo hin qabu? Aangoo qaba guutummaa guutuutti. Aangoon tun humna qaama tokko kan humna qabu miti waa hunda hoogganuu danda'u waa hunda irratti ajajuu danda'u miti. Eeyyano. Yesuus Kiristoos abbaarraa fudhate moo fudhanne aboo humna. Humna qaba ofii masaa'uu abbaadhaan. Okay. Phiilaaxoositu abbaa keessan waaqa keessan irratti aangoo qaba moo waaqayyo keessanitu isa irratti qaba Yesuustu isa irratti. Taayimii sanatti Phiilaaxoos fannisuudhaaf. Taayimuma sana. Arrasi gaafachuun taayimii sana hidhuu fi ajjeesuu fi gallakkisuu waaqayyo kan kee Yesuus kan keetu qaba moo Phiilaaxoosii qaba?
Phiilaaxoos gidiraa sana akka Yesuus Kiristoosiin akka gidiraa fudhatu Phiilaaxoos gochuuf Aansan aangoon isin kan kennameera. malaamit caafani Aangoo- Yesuus irra akka jettu Yesuus irratti Phiilaaxoos aaboo aangoo ni qaba jedhime. Phiilaaxoos Yesuus irratti aangoo gidiraatti dabarsee kennuu qaba ture yeroo sana. San qofaa miti akkasin jedhu si hidhuuf waan fedhe raawwachuu ni danda'amu hin danda'u Yesuus irratti ajjeesuus. Deebisu warra seera dhiisan gara seera Musee lakkise gara Waaqayyo irra deebisuu dhufe abboommii Waaqayyo Seera Musee miti kaa, seera Musee miti, seera Musee miti. seera Museeti. Seera Namaa Musee, fi seera- Waaqa walitti seera- araarsu. seera raajootaa diiguuf hin dhufne warra akka hoolotaa badan karaarraa mana Israa'el duuba Seera raajotaa diigeera gaa. Amma? Seera raajotaa Am- diigeera seera raajotaa. Inki jibee jechuun guska ani diiguuf hin dhufne jedhe seera raajootaa Yohaan Maatiyos 5:17 irratti ani seera raajootaa diiguuf hin dhufne jedhe. Inki jibee jechuun. Diigeera. Okay, sana bira kututti deebita. Waan jedhe Yesuus Kiristoos sekendii takkaafillee taatu aboo namni irratti hin qabne ni jiraami. Irra deebiime naan gal. Yesuus Kiristoos hanga biyya lafaa jiraatetti sekendii takkaafillee guyyaa tokkoofillee taatu aboo hin qabu tureemi namarratti. Aaboo qaba malee. Phiilaaxoos irratti ni qaba. Yeroo sana Yesuus hin qaba ture Phiilaaxoos irratti. Akka fadhe inki jibee jechuudha. Ni qaba moo hin qabu? Danda'a. Olii sii kan namtee bar jedhee ni bare jedhee immoo jenneen deebisee fi olii sii kan namtee ni qabdaa jedhee immoo jenneen. Olii kennameef. Maaliif kennameef beektaa? Ibsan fudhatu. Waan kennameef haa kennamuu fi boo Waaqaaf lafarratti. Yesuus irratti humna ni qabu moo hin qabu? Sa'aatii sanatti guyyaa sanatti. Guyyuma feete haa ta'u ni qabu moo hin qabu? Guyyaa sanatti qaba. Isaan lachuu biyya lafaarra hin jiran yeroo sanitti qabaachuu ture moo ture irratti. Yeroo sanatti. Yeroo sanatti Phiilaaxoos waan barbaade gochuuf aaboo qaba. Goobas bakka dhuma kanaa deebiste gaafiin kee bareeda naa deebiste kanaaf Yesuus Kiristoos aaboo guutuun qabu jechuu uumama hundarratti. Thank you so much. Hin qaba. Hin qaba. Deebiste bara amma ifi diiguu jirta. Hin qabu. Akkamitti hin qaba beektaa? Akka taasiin hin jenne Phiilaaxoos irra qabanaa jette naa deebiste. Numate. Gaafii qabda. Ani gaafiin ani qabu. So jaarraa kana kan jiraatu taate naan deema bara Musee keessa hin jiraadhe. Musee jalaan deema. Muhammad jalaan deemu bara Muhammad keessa yeroo an jiruuf karaa Muhammad
waaqayyo kan ta'in sanii morma waaqaa miti waan hin jeen irra keessan kijiba dhararra keessan waaqayyo abbaan ani waaqa jedhe ana malee waaqayyoon biraan jiru ani waaqa jedhe Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhe ani ergamaadha abbaan na caaloo isa biraan hin dhufeyo gartee ani dubbii waaqayyootiin dubbadhaa jedhe. Addunyaan kun Yesuusiin malee kan uumamne ni amantaa? Gaafis Yesuus waa takka uumuu hin danda'u akka jedhu wangeelli Qorontos tokkoffaadhaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti dhagayaa yaa sabaa jedhe Phaawulos gartee nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira jedhe innis abbaa Yesuusii miti afur qulqulluun abbaa isa waan hunda uume jedhe. Yesuus Kiristoos wangeela irratti hunda isaa waan lafa kana uumuu samii kana uumuu isaa yoo argite wanta ta'e hundumaa kana isa godhe yoo ta'e wangeelli yoo dubbate itti amantaa? Hin jedhu wangeelli akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin uumaa gochuu hin danda'u jedha. Atumti abumaas akka Yesuusiin uumamte ni amantaa moo amantaa? Yesuus Kiristoos inni nu gargadaame isaa keessa waaqa harka waaqayyootiin uumame. Ragaa sii kennuu waan hundumtuu harka Yesuusiin uumamuusaa? Harka Yesuusiin eenyutu uumeen qalama kanaaniin kataba qalama kanaaniin naaf barreessee qalama kanaan anaaf barreessee malee qalamni hin barreessu yes. Yes. Ya. Abdi itti fufaate qata. Koi. Aja tuh Bapak. Nama Zangkara. Nuzir aktif first. Abdi. Ops. Oh. Yeroo baay'ee Baayibilii keenya kanaatiin namoota baay'ee gaaffii gaafachuu ni barbaadu. Wangeela kanatti ni amantaa? Irratti fufna. Mee bakkuma reefu jiru san irratti fufna. Yesuus Kiristoos ani waaqaaf lafa uumee jedhee jira. Yesuus dubbateera. Namallee jedhee dubbateera. Eessatti? Wangeela Yohaannis keessatti. Ayyee bakka boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa irratti Yesuus nama waaqaaf lafa uume illee natti uume isa jedha. Si baasu? Las. Yoo Rabbi wangeelli yoo Rabbi ittiin jedhe itti amanuu dandeessaa? Rabbi jechuun hiikaa garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf afaan warri Yahudaati rabbuuni jechuun barsiisaa jechuudha. Siigalee Rabbi jechuun akkaataa afaan garaagaraatiin hiikama. Fakkeenyaaf amma Rabbi jechuun akka afaan Arabiffaatitti hiikaa baay'ee qaba. Guddisaa jechuudha. Uumaa jechuun leen ta'a. Garuu afaan Ibraayistiin immoo Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus barsiisaa akka ta'e hin beeka itti amanallee. Gooftaa ta'uu isaa Gooftaa jechuun isa aangoo qabu jechuudha. Yesuus akka aangoo Waaqayyo isaaf kenne hin amanaan. Kanatti erga amante Yesuus gooftaadha maal jechuu sodaattare? Amma mee dura kan maasan fidi rakkoon qabu waan gooftummaa wajjin haasofna. Kan ammaa si fiduu dhaggeeffatu. Ani waaqaaf lafaan uume bakka inni jedhu yookaan ammoo nama uumeen jira bakka inni itti jedhu ragaa fidi. Wangeela Yohaannis 1:3 dhaqiiti. Jedhu achitti. Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 1:20 iyyuu hin dubbanne Yesuus. Dubbii Yesuus achi keessa hin jiru. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura turedha. Dubbii Yesuus si gaafadhaan mee ani daa dubbii Yesuus kun taane wangeela kanatti nama naan. Waa'ee Yesuus Kiristoos bakka Yesuus Kiristoos ani waaqaaf lafan uumee nama illee natti uumee bakka inni jedhu ragaa naa kennis hin jedhe waan wangeelaatti deebina rakkoon qabu. Kunoo si dubbisaan jira. Waan si gaafadhe laa gaaffii si galaame sirrii namaa gala natti fakkaata bara afaan Oromoo kiyya nama rakkisuyyuu waan siin jedhe Yesuus Kiristoos bakka inni itti ani waaqa uumee lafan uumee akkasumallee ilma namaa uumee natti isin wanti ta'e hundinuu illee isumaan ta'e
Ani waan isaan ta'eef isaan hin taane si gaafatan jiru. Lafa si deebi'a. Eras deebi'a. Yesuus Kiristoos bakka inni itti isumaan taate jechuudha dillee. lakki waan siin jedhe rakkoon qabu itti deebina. Ani isaan ta'uu dhabuu waliin laalla. Waan si gaafadhe Yesuus Kiristoos bakka inni itti ani waaqaaf lafan uumee namallee uumee bakka inni jedhe ragaa naa fidii siin jedhe itti deebinamee isa lallaba kee itti deebitaati. Waan si gaafadhe naa deebisi. Si deebisaan jira amsitu fudhachaan jiru malee ani si deebisee. Naan deebisna ila. Gaaffii si gaafadhe Yesuus Kiristoos isatu si uume erga naan jette mee bakka Yesuus Kiristoos nama uumeetiin jira yookaan ammoo waaqaaf isa malee wanti ta'e tokko illee jiru. Eenyuun beektaa inni isa foon uffate san. Isi abboo maal taate isa kheer. Abboo nan dubbachiisin kaani dubbii dheeraan danda'u. An dubbii dheeraan fedhu. Waan si gaafadhe qofa naa deebisi. Ammaati maal beektaa ija hostii taatee fi dheekkamta malee. Adara waan biraan na obsesini ofiillee waan biraan haasa'u waan si gaafadhe qofa naa deebisi. Yesuustu si uume jettee erga lafa keessa qucu gootee lafa keessa Yesuus Kiristoos bakka inni itti naman uume jedhe ragaa naa kenniisin. Sime waan dubbatteerra ragaa si gaafadhe. Atillee nama xiqqoodha miti nama tokko miti simiti addunyaa kana hunda'uu isa uumeela sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Bakka inni yeroo takka mee irra bashiniiti mee addunyaa kana guutuu nan uume bakka inni jedhe ragaa naa kenniisin jedhe maaliif yeroo gubda yeroo gubini yeroo itti fayyadamu yoo dubbifatte dhaggeeffadhu gaachuu likkisiisaa sii kenneen bira darbaa isa kana yoo dubbifatte Yohaannis tokko amma sadii yookaan amma shanii afaan Oromoo beektaa isaa afaan Oromoo beektaa sii gala afaan Oromoo maal ta'e gurbaan yeroon gubinii siin jedhe namni kun afaan Oromoo haasa'aa jira yeroon gubin baaba yeroon gubinii siin jedhe waan si gaafadhe deebisi kheer bakka dirqama isin sagalee isinitti guddatan waan hin ta'uyi waan si gaafadhe qofa naa deebisi yoo wanni si gaafadhe hin jiru jedhi darbi yalla jira sitti maal jira kunoo sitti Ayyee fit bakka Yesuus Kiristoos ani waaqaaf lafan uume addunyaan uume bakka itti jedhe ragaa fiti yalla daddafi tokko Yohaannis boqonnaa tokko sadii dubbisiiti isa bira darbii bakka yoo sii galee fudhadhu yoo sii galee Yohaannis boqonnaa tokko sadii Yesuus dubbate dubbate nuyi ko Yesuus maaloon jedhu sagalee Baayibilii kana isa achi abaluu dubbate hin jennu. Abboo waan si gaafadhe Yesuustu Baayibilii Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa sadii Yesuustu dubbatee siin jedhe. Na hafuuraan barreesse nama Waaqayyoo akka ergamaatti kan inni fayyadamu. Ayyee bakka inni itti hafuura Waaqayyooti hafuuraan barreesse ragaa naa kenne. Yohaannis eessatti hafuuraan barreesse jedhe isallee ragaa naa kenne yalla dafi. Yohaannis bakka inni itti hafuuraan barreesse jedhe. Macaafi qulqulluuni hafuuraan barreeffamanii. Macaafa sin gaafanne dhiifamallee naa godhiti bakka Yohaannis hafuuraan barreesse jedhe san ragaa naa kennii sin jedhe. Kanaan alamma waan ragaa hin qabne gurra uummataa akkasitti waan nuti lallabduuf hin qabdu charchii dhaqiitii lallabi. Ammati walumaa galatti hin fudhadhu jechuu barbaadde ka. Nan fudhadhaa bakka Yohaannis hafuuraan barreesse jedhe ragaa naa kennii sin. No. Hin fudhadhu ani wangeela keessatti illee gooftaa Yesuus gooftaa ta'uu isaa waan arges hin fudhadhu yoo inni addunyaa kana illee hojjechuu isaas nama nuu ija ummataa duratti ragaa sii ba'a kunoo bakka Yohaannis hafuuraan barreesse jedhe ragaa naa kenniiti amma fudhadha kunoo ummata kana duratti yalla. Ati amanuun barbaada. Oboleeyyan maali har'a maaliif akkatti dadhabdan isaa yeroo takka qoy. Ati amanuun barbaada. Joo baarakallahu fiikum. Mee tuttuqaame. Kurba yeroo takka qoy. Mee taabtaabii kana tuttuqaame sa'aatii dheeraa irra jirra. Naannoo sa'aatii afurii irra jirra. Dhagaa amma deemaan jirtan hin dadhabdan isa. Rabbiin isin alaaf yeroo takka tuttuqaame. Ayya waan siin jedhe naa kenni ragaa siin jedhe bar. Naa kenni bakka itti Yesuusi ani yookaan itti Yohaannis ani hafuura qulqulluudhaan barreessee bakka itti jedhe ragaa naa kenni. Kitaabichumti kitaaba qulqulluudha. Kana sin gaafanne waan si gaafadhe qofa naa deebisi. Amma ati ragaa kananaatti barbaadde tun taane ati walumaa gala waan lubbuuti waan nu yaadaa jiru waan lubbuudha malee. Waan lubbuuti bar obboleessoo namni lubbuudhaan hin qoosu bar waan lubbuuti. Waan lubbuu haasaa jira. Dubbiin kun dubbii lubbuuti erga ta'eeti. Thank you. Naa kenni ragaa ayyee waan lubbuuti waan lubbuu ragaa malee naa saani ragaa naa kenni. Hafuura qulqulluudhaan barreessee kan inni jira ragaa bakka takka nama irraan barbaadu. Amma akkamittiin sii deebisaa rageettaan?
Macaafa qulqulluutti nan amanan. Lakki akka itti naa deebistu sin gaafanne. Aggeeffadhu. Ati itti namantu miti. Adaraa yeroon gubini obboleessa kiyya waan si gaafadhe waan lama dubbatte tokkoffaa Yesuus uumaadhaa si uumee addunyaa uumee naan jette ragaa naa kennenaan hin qabu jette. Si kenne hin qabu jenne. Yohaannis hafuura yeroo takka hafuuraan barreesse Yohaannisii jette ragaa naa kenni jennaan hafuuraan barreessu isaa ragaan qabdu lama sadaffaa Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa godhuu ni danda'a moo hin danda'u? Hin danda'a. Hin danda'a. Hayyee Yesuus Kiristoos humna isaatiin humna kootiin waa godhuu hin danda'a. Bakka inni itti jedhe ragaa naa kenni. Godheera. Lakki Yesuus Kiristoos humna kootiin waa godhuu hin danda'a. Bakka inni itti jedhe ragaa naa kenni. Abdi mana guddisi abdi destaati maal taatee akka inni taasise malee yookaan ragaa kenni yookaan mana guddisi abdi taaptaabiin illee bakka kana maa jira koopiliinkiin bakka kana maa jira yoo manni asirraa nu harcaase jedhee waa tokko nama komannoo hin qabnu ofuma komachuu yoo ta'e malee yaa jamaa. Munziru. Maal taatan yaa ummata wallahi naan garbaanii daqiiqaa shan yeroo namni dubbatu mana malee dubbataa akkana godha. Koopiliinkii godhaa taaptaabii godhaa jedhanii gana daqiiqaa shan hojii dhiisanii jechuun kun natti illee tolu naallee galu yaa jamaa. Amma yoo al tokko ofirraa nu darbate ganaa lafaa deebinee walitti dachaana jechuudha. Bakka sila jumaadhaan dura baname 19,000 jira koopiliinkii. Taaptaabii ilaala 400. Maal taata yaa hawaasa keenya. Hojii keenya dagachuun qabnu malee. Akkuma nuti asirraa jennu manni riippoortii godhama. Salma wajjin immoo bineensicha qaba manni. Bineensa qaba beekaa. Bineensa sana illee amma yoo namarraa kaasuu hin dandeenye. Yoo manni 2-3 nu jajjabaatee laate gaaf tokko yoo manni tokko rakkoo godhate mana tokkotti immoo haasofna. Adara hojii keessanii dagatina baarakallahu fiikum jajjabaadhaa. Wallahi rabbiin isin yaalaafi. Manni gara shaadaa yoo akka waliin jirraami ammayyuu bar. Wallahi. Akkaan. Namna sirraa dubbatu hin dadhabne bara wallahi namna sirraa dubbatu iyyuu hin dadhabne harka keenya qofaan hojii hojjechuun maalutti ulfaata yaa jamaa. Wallahi namatti illee hin tolu waan xabiyaatan waan isaan beekuun ganaa hojii dhiisnee taaptaabii goonaa koopiliinkii goonachuun natti hin tolu. Hundi keenya akka nuti daawwaa jaallannu akka nuti haqni dubbatamuu jaallannu nurraa beekama garuu afaan keenyaa fi koomentii qofaan ibsachuun hojiidhaan waan diinii kana keessatti beekaa wanti caalu hojiidhaan waa mul'isaniidha. Hojiidhaan khalas waan hojjennu hunda isa yoo rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam jaallanna ta'e waan jaalala isaanii hojiidhaan diinii keenya jaallanna gaafa jiru jaalala diinii keenya hojiidhaan waan hunda hojiidhaan agarsiisu irra jaallatama malee koomentii qofaan osoo hin taane adaraa jajjabaadhaa. Bareedaa miti amala kana jijjiiruu qabna amala taaptaabii fi koopiliinkii kana wal kadhachuu kana jijjiiruu qabna bakka. Barakallahu fiikum. Dhiifama nuu godhaati. Ogaafeeti wallahi. Namni kaanii beektaa nuti akka daawwaan karaatti nu jedhaan cinnee fi akka manni nu narcaafnee fi waan kana isin dubbanna. Namni immoo akka waan nu taaptaabii fi koopiliinkii kadhachuudhaaf bakka kana teenyutti illee namni lakkaa'u hin jira. San isin ammoo beektanii ofii keessanii namni hunduu gahee isaa ba'achuun dirqama. Ofii keenyaa beeknee jechuudha. Ofii keenyaa beeknee. Inni dubbatu isaa dubbatu inni mana banu mana abanu inni ammoo koopiliinkii taaptaaf godhu illee haa godhu. Hundi keenya iyyuu gahee keenya ba'achuu qabna. Jajjabaadhaa isinitti himuun eegina. Bakka biraan agarree maa bakka garii yoo namni mana bane khalaasa yeroo san itti yaa'anii dhukkeerraa kaasan. Daawwaan hin deema hojiin hin hojjetama akkas. Baarakallahu fiikum. Tayyib. Taaptaabii fi koopiliinkiin wallahi waan takka illee nu fayyadu. Rabbiin keenya ragaa waan takka illee waan takka faayidaa takka illee hin qabu garuu akka manni nu harcaafnee fi akkasuma daawwaan keenya akka addaan hin cinnee fi nu gargaara jechuu akkuma isin beektan. Jazaakumullahu khayran hojii keessaniin dhaabina. Ayyee dastaa. Oye. Yohaannis boqonnaa shallakkoo sitti dubbisime akkanumaan ati ragaa bitachuu hin dandeessu akkanumaan ofumaan ragaa achisitti keenya dubbisime. Shan meeqa? Soddoma. Ustaaz Abu Mu'aaz yeroo dhuftan dubbadhaa tole yeroo dhuftan banadhaa akkuma dhuftani. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'u hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a maleedha. Hayyee Yesuus humna kootiin homaa godhuu hin danda'u jedheemi.
namummaa isaa dubbata yeroo kana asitti iddoo kanatti foon isaa taasaa jira fooniin haasaa Yesuus. Kanaaf kan nu Yesuus Kiristoos iddoo Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu kan jennuu fi kanaaf hidhannu. Hayyee homaa gochuu hin danda'u humna isaatiin. Namummaan isaa foon isaa sun homaa gochuu hin danda'u. Haloo. Abeet. Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u mi? Foon isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Yeroo akka namaatti haasa'u akkasitti haasa'a. Namummaatti yeroo haasa'u. Hayyee homaa godhuu hin danda'u. Isuma homaa godhuu hin dandeenye kana na uumere. Sitti maal ture? Moo Yesuus lamatu jira. Yesuus lama moo tokko dastaa. Yesuus lama jira moo tokkicha? Tokko. Yesuus Kiristoos tokko duwwaa jira. Tokko duwwaa jira. Tokkichi sun isa homaa godhuu hin dandeenye saniimi. Foon guutuu fi waaqa guutuuf fuulii gad fuulii uumaan biingi jennee kan nuni kaasaa turre isaadha. Hayyee homaa godhuu hin dandeenye. Yeroo akka namaatti nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu ragaa naa kenna. Ani nama guutuudha waaqa guutuudha bakka inni itti jedhe ragaa naa kenna. Hin fudhattu. Maaliif beektaa? Nan fudhadha bakka inni itti ani nama guutuu waaqa guutuudha jedhe naa kenna. Laakki Phaawulos barreesse jetta. Ani hin fudhadhu isa Phaawulos barreesse jetta. Isa Phexros barreesse jetta waan ta'eef. Aga amma Phexrosii fi Phaawulos irraa haasa'an jiru. Yesuus irraa haasa'u jirra waan ta'eef Yesuus bakka inni itti waaqa guutuu nama guutuu jedhe ragaa naa kenna. Ammatuun sii kenneen fudhattu siin nan beekam kana dura sii kennee sinii kennaan ture. Irra sii deebi'a kuno irra sii deebi'a. Bakka Yesuusitti ani waaqa guutuu nama guutuu jedhe ragaa naa kenna. Akka gootu Yohaannis 13 banat. Dubbis. Banatta moo siin bana? Banii dubbis rakkoon qabu ani sammuudhaanuu hin beeka wallahi. 13 irraa maal jedha beektaa? Anuu sii hima yoo barbaade jedhi dubbis. Jedhi samboonaa himi bakka. Eewa 13 irraa akki jedhu isin barsiisaa gooftaas naan jettu eeyyana akkasumaa jedhu. Maal egaa amma maal barbaaddaati kana walitti gooftaadha jedhi kaa Yesuus gooftaadha jedhi asuma irratti. Ayyee ani waan gooftaa sin gaafanne ka ani waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu ragaa fidii sin jedhe. Nu egaa gooftaa waaqatti beenna malee namatti hin beennu gooftaan keenya waaqadha keenya. Ahaa gooftaan namni gooftaan hin jiru nama ta'e. Lakki nuyi nama gooftaan qabnu sin qabaachuu dandeessu. Ayyee si garsiisa macaafa kee keessaa gooftaan akka jedhu garuu Yesuus waaqa guutuu nama guutuudha bakka inni jedhe ragaa naa kenne dura. Sagalee foon uffate nani fudhate Yohaannis tokko irratti sitti maan ture. San sin gaafanne bakka inni itti ani waaqa guutuu nama guutuudha. Adama lubbuu kee kana ooshachuu yoo barbaadde baqadhu ilaa dhugaan baqatiin dhugaatti baqadhu. Lubbuu koo inni olfadha kun taabbaatu. Baqadhe. Rabbina baas. Akka gootu akka jettu. Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe beektaa? Maal jedhe? Maarqos 16 baafatta moo siin baasa? Waan isa maal deebisi ka dura Yesuus Kiristoos ani waaqa guutuu nama guutuu bakka itti jedhe san. Dasticho. Dhagaan jira. Bakka inni itti nama guutuu waaqa guutuu jedhe naa kenne ka yeroo hin deemna. Waaqa sitti mee naan atoon fudhadhu jettee anoo gooftaa ta'uusaa hin fudhadhu jettee ammani maaliin godhaga ammani chaappaa miti tiitirii miti sitti ni chaappeffamu. Okay, injiru jechuudha ayyee bareeda galatoome ayyee. Baay'ee gooftaa jechuun maal jechuudha ayyee afaan Oromootti. Gooftaa jechuun moo kan gabbaramu jechuudha. Kan nama bitu kan gabbaramu kan jala deemanii gabbaran jechuudha. Okay. Gooftaa jechuun kan gabbaran jechuudha? Eeyyoo. Abrahaamin gabbara maaree Abrahaam gooftaa jedhameera macaafa keessatti. Namoonni yeroo sanaa jedhaniiru turan.
Kanaafuu Abrahaam ni gabbara maare. Hin gabbaramu Abrahaam. Hin gabbaramu. Kanaafuu gooftaa jechuun kan gabbaramu kan jette kufaadha jechuudha. Gamanumaan hayyee amma fooyyessime xiqqoosi gooftaa kana jechuun kana fooyyessi. Isa immoo isa ati amma Yesuus gooftaadha yoo jette maal sodaatte? Sodaa maalii qabamu? Sodaan qabamu shirkinaan isuma jedhe maali yoo? Fooyyessi siin jedhee bar gooftaa jechuun maal jechuudha waan san fooyyessi siin jechaa jira. Gooftaa jechuun kan bitamaniif ati akkamitti ibsita gooftaa jechuun haa ibsine? Abrahaamiif namni ni bitamaare. Akkana lubbuu isaatii yoo bitamuu baate iyyuu foon isaatiin bitamuu fi danda'a. Abrahaamiin lubbuu waan foonii haasawaan jiru ati waan fooniif waan lubbuu walitti hin makinati baaba walitti hin makin. Abrahaamiif namni lubbuu hin bitamaa siin jedhe. Amma mee akkatti nuyi hubannu namni mana namaa galu yeroo sanatti hello hello hey namni mana namaa galee namichaaf hojjetu hojii mana namaa galee hojjetu beektaa? Beek. Inni sun garbicha jedhama, inni mana isaa gashate sun gooftaa jedhama. Saaraan Abrahaamii garbittiidha moo giiftiidha? Saaraan moo? Abrahaamiif giiftii moo garbittii? Haadha manaa isaatii jecha jaalalaatiin waamte. Achitti jecha jaalalaatiin waamte. Isiin isaaf giiftii moo garbittiidha siin jedhe? Haadha manaa isaati. Giiftiidha mi? Haadha manaa jechuun bar giiftii jechuudha. Haati manaa keessiif giiftiidha mi? Akka kanaatti hin beeku gaani lakki ani jecha yeroo jaalalaa yeroo marsiifachuuf jedhu waamuu nan danda'a akkasitti ta'inna hin beeku garuu waamne kanatti. Thank you. Kanaafuu Abrahaam gooftaa jettee Saaraa yaamteetiin jirti. Isin garbittii taatee osoo hin taane gooftaa ilma namaatiin jechuu waan danda'amu. Hayyee gooftummaa san eenyu kenneef? Bira dabarsan bira. Gooftummaa Yesuus qabu san eenyu kenneef? Ofiimaan qaba turen. Yesuus moo? Gooftummaa ofumaan qaba. Waaqayyo naa kenne kan jedhe hin sobe. Foon isaa taasaa ture. Yeroo fooniin haasa'u immoo waaqan naa kenneedha. Okay, waaqayyo naa kenne kan jedhe dhugaadha moo soba? Yeroo akka dastaatti gaafa haasa'u akka dastaatti yeroo haasa'u sirrii haasa'e. Garuu akka waaqaatti yeroo dubbatu immoo aangoo qaba. Ayyee Yesuusiif gooftummaa kan kenneef eenyu? Naa kenname yeroo jedhu. Yesuusiif gooftummaa kan kenne moo? Foon sanaaf gooftummaa kan kenne jechuu barbaadde miti? Eenyu kenneef? Waaqayyooma isa inni biraa bahee dhufe laateef. Thank you. Waaqayyooti kenneef. Gooftummaa sana Waaqayyoo irraa fudhatamoo irraan fudhatu? Ofiima isaanii waaqadha. Waaqayyotti deebisee hin galchamoo hin galchu gooftummaa san? Hin barreeffamne. Hayyee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 dubbisi. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 24. Boqonnaa 15 24 lakkoofsa 24. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa dhaggeeffadhu. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni ta'aa jira. Maal jechuudha si ibsuu kan? Hayyee. Golgoleessuu beektaati. Kiristoos ammoo Kiristoos ammoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaa golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni ta'aa jira. Hayyee in deebisa moo hin deebisu? Maal jechuu barbaade hubatteetta? Hubadhume takkaa hubadhu itti yaadi. Maal in deebiseen kennamoon kenna?
hubadhu nan siin jedheef kana dhala hubadhu xiqqoo ishee hubadhutti yaadi booddee ana akka waan anan si miliqeetti haasa'uu dandeessa waan ta'eef ati yaadicha hubadhume. Hubadhee jira arraa miti tariitti atarra arguu dandeessa. Maal jechuu barbaade beekta golgoleessee jechuu beektaati loqoda naannoo eessaati dhalootaan Oromoo garamiiti. Golgoleessee jechuun utumaa guutuutti itti fuudhee jechuudha. Gittam godheetti kennee jira. Oromoo eenyu taati? Oromoo kun golgoleessee jechuuni. Mootummaa du'aa isa biyya lafaarratti mo'ee jiru sana duwwaatti hambisee aangoo du'aa cabsee deebisee biyyi lafaa kun du'a jala turte laa nutti faradamee ture akkasitti amanna nuyi ati hin amantu malee isa kana deebisee mootummaa kana deebisee harka waaqaatti la aangoo du'aa hundumaa golgoleessee deebisee immoo harka waaqayyootti kenna maal deebisee kenna biyya lafaa kana lubbuu namootaa kana jechaasaa aangoo du'aa miti dogoggortee waa'een du'aa dhageeffadhu yoo macaafa beekta taate suuta jedhin jarjarin waa'ee du'aa ganaa dubbata Qorontos makana keessatti ganaa dubbachuu ta'a waa'een du'aa duuti golgoleeffamuun ganaa dubbatamuu deema amma kan inni dubbachaa jiru waa'ee aangootii fi gooftummaa fi abooti. Aboo san Yesuus Kiristoos gooftummaa hundumaa aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummicha abbaattiin kennaa jira. Kan inni eenyu kennu eenyutti Waaqayyo abbaatti. Malee waa'ee du'aa miti kan inni dubbachaa jiru. Laakki. Asuma jira. Laakki. Humna hundumaa jechuun maal jechuudha beektaa? Waan humna aboo fi gooftummaa isaa kenname san kennaadha macaafa. Humna hundumaa jechuun humna akkamiiti? Humna akkamii golgoleessee inni jechuu barbaadde? Humna waan isaa kenname aangoo aboo hundumaayyuu waanuma humna hundumaa golgoleessee jechuun humna seexana hundumaa humna du'aa golgoleessee jechuudha. Kana dhala isin irruma keessa dubbistu malee. Gurbaa humna du'aa kan jedhu eessaa fidde waa'een du'aa ganaa dubbatama siin jechaa jiraame qoy macaafa baay'ee dubbisna mee ana dubbisaa qoy boqonnaa didda maanoo yeroo takka qoy ana baasee viidiyoo siin dubbisaa I love you Abdi diinota keessan jaalladhaa gooftaa Yesuus haadha warraa kee jaalladhu maal jaallattaa miti baay'ee si jaalladha obboleessa koo jedhe Era baake. Kaza. Gawaka. Ewa. Imbas ne wala dubbis na. Tayeb. Ani bana sama ini. Aku hijrah. Ya Rabbi Nurafis. Kata mana kif pada aku aktif, boleh kif pada aku aktif. Pada. Ay akki jedhu Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee deebisee Waaqayyo abbaatti erga kennee booddee dhumni hin ta'a jedha waa'ee du'aa immoo kottu qaba Waaqayyo diinota hundumaa miilla isaa jala amma kaa'uufitti Kiristoos moo'utu ta'a jedha hundumaa booddee diina keenya du'atu golgoleeffamaa jedha hunda booddee ganaadha waa'een du'aati dubbattu kuni du'aa eessaaf dubbachaa beeku hundumaa booddee kan inni golgoleeffamu boodarra hundumaa booddee diina keenya du'atu golgoleeffamaa jedha lakkoofsa 20 ol deebi'an 20 irraa kaasii ilaali qoy caaffanni qullaa'aan jedha
caafanni qulqullaa'aan waaqayyo wanta hundumaa miilan isaa jala galcheera jedha. Wanta hundumaa amma du'e. Aftu mureera. Ada shaayii kun abi baalla. Matan kubaara. Era kaanii jiran ijoollee. Eewa caafanni qulqullaa'aan waaqayyo wanta hundumaa miilan isaa jala galcheera yommuu jedha. Wanta hundumaa miilan isaa jala galcheera yommuu jedhu waaqayyo inni hundumaa miila Kiristoos jala galche immoo ofii isaatii miila jala akka hin galle mul'ataadha jedha. Wanta hundumaa ilma waaqayyo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaatii waaqayyo isa wanta hundumaa miila jala galche jala hin gala. Akkasitti waaqayyo karaa hundumaa waan hundumaa irra hin ta'a jedha. Hayyee amma wanni dubbachaa jiru Yesuus Kiristoos guyyaa isa dhumaa otoo hin gahin gooftummaa hundumaa boo hundumaa golgoleessee waaqayyo abbaatti akka kennu dubbachaa jira. San qofallee osoo hin taane eeywa san qofallee otoo hin taane Yesuus Kiristoos miila waaqayyo jala akka inni galu macaafni kun kan dubbatu miila waaqayyo jala galchee waaqayyo irra ta'a jechuu ol ba'e gubbaasaa. Kanaafuu wanti namaa kenname deebifamee ni fudhatama jechuudha. Wanni sii kenname deebifamee hin fudhatama. Waaqayyo aboo akkuma kenneef deebisee irraa fudhachuu ta'a jechuudha. Allaqe. Hubannoo keedha. Hubannoo keedha. Kan kee yoo akkasiin ta'e rakkoon qabu ayyee. Kan kee hubannoon akkasii yoo hin ta'in ayyee. Ati maal goote? Waan goote of hin argine. Ammati wanta ta'es waan gootes takka hin argine. Ammati akkuma ji'oogiraafiitti akkuma tanaatti dubbiste malee akkamidha beektaa golgoleessi ila. Gooftaa Yesuus Kiristoos kuni waan lafa kanarra namootarra ture kana hundumaa golgoleesse jechuun balleesse dhabamsiise jechuudha. Dhabamsiise waan addunyaa kana fuudhee harka waaqayyootti deebisee kennaa. Ofii masaayyuu immoo maalan waaqayyoodha jechuudha. Ofii masaayyuu. Sii galee? Yesuus ofumaafuu ofii masaayyuu inni. Ati amma Kiristoosin argite. Ati amma Kiristoosin argite jennaan waaqayyo abbaa arguun arnan argatteen eegin isumadha. Okay. Ragaa siin kenna kanammoo. Kanammoo ragaa siin kenna. Abbaan Yesuusi. Abbaan Yesuusi. Abbaa kan jedhamu sun Yesuusi. Wal keessa jiru eeno. Wal keessa jiru. Ati Yesuusin argite jennaan abbaa argiteetta bakka abbaan biraan hin jiru. Yeroo takka abbaan kan biraan jiru. Hayyee kanaafuu abbaadhuma santu dhalate. Eeno. Hayyee abbuma santu nyaatee dhuge. Eeno wal keessa jiru sitti meerala. Achi ka'umsa isaan irraanfatiin. Abbaadhuma santu du'e. Isumatu du'e. Isumatu du'e. Ayyee isumatu du'e. Abbaadhuma du'e. Guyyaa meeqa Waaqayyo hin du'e Waaqayyo garuun dubbii diiga. Garuun dubbii diiga. Waan biraa hin fidin garuudhaan dubbiin diigin. Waaqayyumatu du'e. Waaqayyuma abbaa du'e. Guyyaa sadii baay'ee. Kanaafuu waaqni isin waaqessitan guyyaa sadiif du'eera jechuudha. Anchi achi jedhe kaamerarra. Anaan jettee? Like asiin ijoolleedhaan jedhe malee asii na biraayi. Haadha warraatu as intina dhufu jirti. Tayyib waan siin jedhe eenyu kan du'aa kaase ayyee waaqayyo abbaan eega du'e eenyutu du'aa kaase ayyee? Ammati hinti ofii kee of jalaa balleessite malee Yesuusin argite jennaan abbaa argiteetta dubbiin xumuramaadha. Takkaama Yesuusin argite jennaan sii galee jarreen kuni waaqayyo abbaa waaqayyo ilma afura qulqulluuni seepaareetiliidha jedha. Adda ba'uu ni danda'u. Abdii qose sababa ati ho'itee haasoftuuf akkatti si ibsuun dhabe malee adda ba'u. Hojiin isaanii garuu waliin faallessu. Tokko waliin mormani. Adda ba'u. Waliin mormani. Adda ba'u. Okay. Amma naa galeera bakka. Amma naa galeera. Waliin mormani. Waliin mormani. Akkasiimi? Waliin mormani. Waliin morman.
walitti ni naafani. walitti ni naafan. Isaan kuni adda ba'uu isaanii macaafa qulqulluu keessaa sii dubbisu. Lak naan dubbisin naa galeera jechuun yoon si morme malee maa naa dubbista adda ba'anii waliin mormanii walii galanii wajjin jiraatan. Thank you galatoom. Okay, kanaafuu Waaqayyo sadii qabdanii jechuudha. Sadiin qabnu tokko iddoo tokko sadan isaanii iddoo tokkotti tokko beennan. Adda ba'uun jenne. Sadan isaanii garuu iddoo tokkotti tokkodha iddoo tokkotti walitti idaana miti yeroon akkas jedhu amma herrega maatisiidhaanis miti kun sii galee. Yoo amma Yesuus Kiristoosiin galateeffatte yoo Yesuus Kiristoosiin galateeffatte Waaqayyo abbaa galateeffatteetta. Yoo Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus Kiristoosiin yoo Waaqayyoon kadhatte immoo Waaqayyo maqaa Yesuusiin na kadhatte deesin dhoowwatu sii kenna. Okay, sii kenna hayyee. Ela isaan kun waliin hinaafanii ati Waaqaan biraan irratti gabbarte jedhanii narratti gabbarte Waaqa biraan jedhanii waliin hinaafanii waliin faalleessanillee hojii isaaniillee wal faallaa miti. Okay, waliin hinaafanii waliin faalleessan. Kanaafuu Waaqa sadii kan waliin hojjetu kan walitti hinaafne kan waliin faalleessan. Tokko gaala maatisiin ittiin ida'amutu sammuu namaa oli malee tokko. Garuu yeroo mul'atan feezii sadii mul'atu. Bakka ayyaa galatu barnaa deebistee jirta. Isaanii garaagara walitti hinaafanii waliin faallessanii ammoo sadii. Kanaafuu Waaqa sadii kan waliin faallessine kan walitti hinaafne waaqessitanii jechuudha. Sadii miti Trinity sadan tokkummaa malee sadiin beennu nuyi. Sadii jechaa sadii miti jechuun maal jechuudha afaan maaliiti isa? Isa gaanni namaan galu ani jedhu. Namaan galu. Okay, ati akkamitti sii galee ati namaa miti ati maali akkamitti sii galee? Ani nama atis nama. Anaaf akkatti naa galee. Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphame hafuura qulqulluun fudhadhee hafuurri qulqulluun dhoksaa wangeela kanaan barsiise. Ayyaa tamma hafuura qulqulluu qabdaa? Maal jette? Atamma hafuura qulqulluu qabdaa? Eeyyee. Okay, macaafa dhoksaa macaafaa qofa moo waan biraallee siif hima? Maal jette? Dhoksaa macaafa qulqulluu moo waan biraallee siif hima? Waa'ee maal irratti? Dhoksaa waan biraallee siif hima moo kanuma macaafa qulqulluu qofa si barsiisa? Macaafa qulqulluu maal na barsiista? Atamma ofii kee unu banne maal na barsiista ammati? Ani hin jenne lakki hafuurri qulqulluun kun dhoksaa macaafa qulqulluu qofa moo waan biraallee si barsiisaa siin jedhe? Akka jedhu gooftaa Yesuus Kiristoos akka jedhe gaafa biyya lafaarraa akka ajjeefamee deemu waan beekuufi. Ani nan deema simbiraatii dhaggeeffadhu ani nan deema simbiraatii dhaqee garuu waan isin jajjabeessu siniifan erga inni waan hundumaa sin barsiisa sinitti himaa. Kanaafuu amma waanuma hundumaa si barsiisaa jechuudha hafuura qulqulluun sitti hima. Hayyee galatoom. Ishi waan biraa dhiisi bitaa kiyyaa fi mirga kiyya maaltu jira kanuma qofa naa himu yoo dhugumatti hafuura qulqulluu qabaatte ati. Akka kanaatti hin qoramu. Qoruutti hin jiru annaa hin jedhe waan bitaa kiyyaa. Hafuura qulqulluuf kun mandaatoorii miti. Okay. Kun amma anaafati sammuu anii bati ittiin teebetteemnuudha malee dubbii jireenyaa miti kun hafuurri qulqulluu waa'ee kanaa miti kan inni barsiisuu dhufe. Hin beeka garuu hin dubbata inni turu. Waanuma hundumaa isin barsiisa jedhe hin jenne. Waa hundumaa barsiisa jechuun cubbuuyyuun barsiisa jechuu barbaadde reeta akkas taanaan. Maali waan bitaa kiyyaaf mirga jiru natti himuun cubbuudha? Kuni bu'aa buusuu hin qabu sii galee waan bu'aa buusu barsiisa malee. Hin qaba. Bu'aa buusuu hin qabu maal isin jettan dhugaa akka ta'e humna hafuura qulqulluu namoota 1,000 guutuutti ragaa baata dhugaa baata waan ta'eef namoonni 1,000 jiran guutuun humna hafuura qulqulluu ragaa basii ba'an. Kanaafuu bu'aa guddaa qaba namoonni as jiran guutuun hafuurri qulqulluun dhugumatti waa namatti hima nama barsiisa jedhanii ragaa ba'uun kana wanni caalee eessa jira?
karaa bitaa kee mirga kee amma fakkeenyaaf ati gooftaa Yesuus isa kanarratti maal nu barsiise beektaa dursee? Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate bantii mana qulqullummaa kanarraa gad of darbadhu ergamoonni sasaasiif abboomaa harka isaanii si jala qabanii si oolchuu jettennaan seexanni Waaqayyoon waaqa kee garmaleen amanatiini waan hin taane irratti amanatta miti Waaqayyoon. Utaaluun maaf barbaachise amma mana qulqullummaarraa sababa namni tokko ka'ee akkas godhinaan jedheefanii macaafa qulqulluudha jedhee akkasiin godhan. Ayyoom manarraa of darbisiin jedhee nama waan bitaa mirga kiyya himu jiru himu siin hin barbaachisu. Kun hin barbaachisu. Kanaafuu hafuura qulqulluu jedhamu waan jedhamu. Yoommoo hafuura qulqulluu fudhachuun barbaada ani hafuura qulqulluu fudhachuun an barbaada yoo jette immoo sii kadhachuun hin danda'a onlaayinii kanarraa. Nan fudhadha kunu amma kana fudhadha mee waan bitaa kiyya mirga kiyya jiru yoo ati natti himte amma hafuura qulqulluu fudhadha. Ammati waan bitaa ela akkam jedha beektaa macaafi qulqulluun warri utuun argii warri amanan eebbifamoodha jedha malee warri arganii amananii ni miti warra arganii amanan hin barbaadu ati argitee amanuu barbaadde miti. Saayuu yaamanu ayye esh kanaafuu himuun barbaadu jechuun hin beektu jechuudha ayye ta'e mo'ata akkas gaafadha otoo hin cuuphamin maal turte ati? Ani utuun cuuphamii immoo namuma akkuma sa'aatti akkuma horiitti namuma bakkee dheedu nama garuu akkuma sa'a akka bineensaa amantaa kan hin qabne bakkeema kan dheeduun ture jechuudha bakkeema kan deemu. Okay bakkee dheedaa marga dheedaa turte? Akkasiin jedhama abdii. Hin jedhama akkas. Jechuun eekaa bakkuma keessa akkuma horiin ture jettee horii taanaan marga dheeduu qabda ka. Horiin amantii qabdi am. Kanaafuu ati illee gaafa san amantii waan hin qabneef akka horii tofiin jettee bire kanaafuu ati marga dheeddeeree gaafa san siin jedhe. Kan amantaa hin qabne bineensarraa maaliin adda baastati? Namni akkamitti bineensaa waliif fakkeeffama? Sadarkaa lubbuutti haasa'i. Sadarkaa foonii, sadarkaa funyaanii miillaatti haasa'iin. Sadarkaa lubbuutti lubbuun kee galmisaa booddeensaa adaba bara baraaf qophaa'a taanaan ati horii sana wajjin tokkuma jechuudha. Horiin illee adabamtullee akkasumatti baddi malee. Kanaafuu namni ni adabamaa otoo hin amannee illee amantiin qabne illee horiin caalaa jechuudha argitee la otoo namanin illee namni horii caala maaliif jenna namni yoo akkanaan du'e illee ni adabama horiin garuu hin adabamtu kanaafuu horii irrallee hin caalaa jechuudha namni ayyee gamanatti as deebi namni otoo hin horii caala miti horii gadi malee yookaan jannata ni gala. Eenyu? Namni otoo hin cuuphamin jannata ni gala yookaan mootummaa waaqayyooti ni gala namni hin cuuphamin. Taasa galuun karaa isaa darbuu hin danda'u. Allahu akbar akkana amma daa'imman otoo hin cuuphamin duute mootummaa waaqayyoo galte moo abidda seenti? Daa'imman otoo hin cuuphamin yoo duute moo abidda seenti hayyee cubbuun daa'imman ittiin ibidda seentuuf maaliif ibidda seenti mee daa'imman homaan balleessine cubbuun dalagne cubbuullee hin beektu maaliif ibidda seenti? Namni hundinuu cubbamaadha ala namni hundinuu yakkaniiru ayyaanni waaqayyoos isaanitti hir'ateera waan jedhuuf nama kan jedhu nama ennaan cubbamaadha nama ennaan yoo Yesuusin qabatirra. Hasbi Allahu wa ni'mal akkamitti abboo daa'imni waan takka hin beekne abiddayyuu fuutee afaan kaattee abiddayyuu nyaattu akkamitti mootummaa akkamitti gubatte aante? Nama waan taateef. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kana Abu Muazii fannisamee kana Abu Muazii fannisaan. Amma Waaqayyo. Galatama. Abu Masko. Akkam jirtu boo? Jirta waa nyaattee baatee? Waaqa rabbi si gargaare. Amen atillee akkam ati fayyaa maatiin nagaa? Nagaa galata Waaqayyo. Natti tolchee jirta das jettee jirta irra. Qeyroo fakkaata jaarsa wayiinsi see bar duraan. Maali yoo jaarsuma boo soomnee ma dhodhokfanne malee akkuma qeerroo ta'uudhaaf. Gana.
Rifeensi nu sirraan dhumanne bar kunoo hin jira. Maal hankeesiin dhumee hankeesoo jira argeera intinaadha ba. Hin jira. Sirraa ciraa baran. Bareedduu mucaa Oromoo. Oromummaa irratti illee wal jaallanna waa lubbuu irratti wal dhabne. Laala. Uumaa waliin dhabnu wangeelaan nu jidduu jira sagalee waaqayyoo nu jira. Biyyi nu seera mootummaan nama jidduu jira miti. Seerarra walii galaa namni. Eegaa seera yoo namni tokko biyya simide wara seera wara abugaaddoo mana murtii deemtaa miti. Yoo afurarra wal dhabne garam deemna gara sagalee waaqayyoo deemu qabnaami. Maalati Oromoodha. Oromoon irraan beektu sirraan beeku waaqayyoon Oromoo godheen nuume yoo barumsa keessa wal caale umrii keessatti humna keessatti malee waaqayyoon waan sii kannes anumaa kanne kunoo ija sadii siif kan lama sii kanne anaafis lama kanne afaanis tokko nuu kanne waliif gallaami. Walii galla. Dubbii Yesuus ni fudhattaati. Akka ajaa'ibaatti maaloo. Afaan Oromoo amma naannoo keenyatti Harargeetti nama jechuun bineensaa miti saree miti jaldeessaa miti. Naannoo keessanii nama jechuun hiikoo biraa hin qaba. Namadha. Anis nama keessaa dhiira. Namni gosuma lamaan kana. Dhiirumaa fi shamaraami. Miti. Sirriidha. Hiikoo biraa hin qabu jechuun Yesuus Kiristoos ani nama yoo jedhe waaqa jechuudha. Lakki. Yesuus Kiristoos yoo ni nama jedhe ati namaa miti jechuu ni dandeessanii. Wangeela irratti ani nama yoo jedhe lakki ati namaa miti. Jechuu namni danda'u hin jira. Dubbiin waaqayyoo hin geeddaramti hin jijjiiramti. Yesuus kuni fuula lamaa mul'ata. Meeqaa mul'ata miti baramma. Yesuus waan jedhu waaqayyo abbaa ni beektaa? Innillee Yesuusuma keessa jira. Hafuurri qulqulluun eenyu keessa jira? Sadanillee waluma keessa jiran. Akka jedhu yoo wangeela irratti Yesuus abbaan na keessa anis abbaa keessa jedha. Miti? Hafuurri qulqulluun abbaa keessa jira moo ilma keessa jira? Isaanuma keessa jira. Sadeen isaanii waluma keessa jiran. Hin jedhu wangeelli akkas hin jedhu. Ittiin dabalin kaa nama waaqayyo maal? Hin jedhu wangeelli hin jedhu tuun taane. Yoo jedhe ni fudhadha yoo jedhe naan fudhadha because an waan dubbise kun wangeelaas waggaa meeqa duraan Ameerikaa fide hiree ispoonsara godheefi. So maal kan dubbise afaan Oromooti afaan Amaariffaa miti Ingiliffaa miti afaan Oromoo kan naa galu kaarmeenti jedha na barsiifte mana barumsaa barannee abaacaa barannee akkasitti ittiin barreessinu ittiin dubbifnu ittiin gartee weeddisnu ittiin wanta jennu kana Yesuus Kiristoos abbaan na keessa anis abbaa keessa jedheemi. Qaamni lamaan kun wal keessa jiranii abbaa fi ilmi wal keessa jiranii miti. Hafuurri qulqulluun kun eenyu keessa jira? Kanaaf tiriiniitii jennaan nuyi sadan isaanii kanaaf amanna. Isinii jedhe laa isinii jedhe malee Yesuus tiriiniitiin beeku tiriiniitiin afaan Oromootii miti afaan gartee tiriiniitiin afaan Ingiliffaa kana. Sii kennu Baayibilii hin beeka tiriiniitiin beeka. Tiriiniitii jechi jedhu wangeela irra jira? Hin beeka tiriiniitii jechuudha miti bar kun afaan Ingiliziiti sadanitti tokko jechuudha. Sadenitti tokko kan jedhu hin jira wangeela irra? Harkaan ol qaba gooftaan fudhadhaan mana kan. Sii kennu? Gadi hin deebisu harka. Yoo kennuu baatte an akkanaan si goosaatis harka olaal akkana goota luuk. Ana laali gaa. Nama waaqayyo. Akkanattiin sadeen tokkummaa waaqayyo kan jedhu argite akkanattiin fudhadha. Yoo ati san hin finne harka kan akkana goota quba kana dhuga baatu waaqayyo tokko itti harka baastee fudhatta. Amma kun harka kee ol qabee laal. Agarsiisi. Har'a dubbiin xumuramte. Qabda wangeela baafattaa? Hin baafadha. Naatti namantu yoo ta'e dingatan beekamu. Naa dubbii kan maan akka jibuu dhufteeti. Lakkii naa shakkii ta'a laata kan jedhu shakke. Maa jechuun Yesuusuu hin shakkanii yoo anis sumaan shakkaa nakki jibu maali jedhee hayyee. Hayyee bane wangeela kakuu moofaa moo kakuu haarawa? Maal jette?
ban yeroo bante na ibsi bakka na argisi bakka sadeen tokkummaa jedhu sana qofa fudhannaan ani ummata kanaan Amma baay'ee jedha sadeen tokkummaa caalaa. maa jedhe na dhiise ka maali bara kana walitti jibna akkuma siyaasa wanni kun dubbii hafuuraati bara Jechuun yeroo baay'ee ati illee namaa dubbista ture beektaa tiksicha lukkisiisana. sa Amma wanti guddaan irratti walii galuudha. Deemaatii jedhaala deemaatii. maqaa abbaatiin Baqa eebbifami. maqaa abbaatiin maal godha maqaa abbaatiin maqaa ilmaatiin maqaa hafuura qulqulluutiin maal raawwadhaa jedhe Cuuphaa bartoota koo godhaa. goobas okay akkana jedhe maqaa waaqayyoo abba maqaa waaqayyoo ilmaa maqaa waaqayyoo hafuura qulqulluu way jedha hin jedhu akkasii miti akki jedhu maqaa abbaatiin maqaa ilmaatiin maqaa hafuura qulqulluu maal raawwadhaa jedhe cuuphaa barattoota koo taasisaa jedhe miti sadeen tokkummaa waaqayyoo ni jedhame sadii waan jedhu jira Abbaan tokko. ittiin dabalin Wayika ittiin daballu. ishi naalakkaadhis waan abbaa tokko Yookaan ati naalakkaadhi. qalama hono qalama kanaan meeshaan kaa'e ishi kuno qalama kana hayye kuno laal abbaa tokko ilma lama hafuura qulqulluu sadii Kanatti cuuphaa maal godhaa jedhe barattoota maal eega sadeen tokkummaa waaqayyoon jedhu ka maqaa meeqa waame? maqaa sadii waame Maal kanaachi maal barbaadda reeti?